عمدا دامين دواس كنني في ربي قالني ياغو يا نبا فايده الا لان والله دغت دبتراف مالي في اكشين غاف درات تاتي تمراتي نص دبن رولغتي وهدو باي من قالوا بيا رباجرا وجين اتول ابارك كاتو لالين يغو كليساس لالو غراغرو ما غدلات جيروان تيرافي الحمد لله فايتيرتي انجيتو ربشتو عملوها غرغرا هنغوتو نغان بيباي سيتي فين كنا مكان نغان سنتي مس جيجسنيني برادي بني جچورا نمون يدون كلتي غرغران كايشي غرغارتنس كلتي غرغرات وان دو جچاتو تنله الفادا غلطوما وبلتين تين نغان بيشيتي غلتي جرتي الحمد لله نمني كيريس تولتو وفيف دلغتا أنا أشوف جت وكان إشين غرغاري نفسياتي أجت إشين غرغاري بالان ونهم تونا رهاديم تونون تم تونا نك أمين وانجلو رافي كان الحمد لله يجرو تملكاون نجان إشين قالون جولة في تيف ما تيف نجان قالوا ونيج على إنجرو الحمد لله جنة جرا مي نمني سديت ميجر تكونون دكيسن دبل تاب كوبلينج شير غورا دبل تاب كوبلينج شير let's go guys مي تاب كوبلينج شير غورا بالي علي منا كنال لو تاكو تاب كوبلينج شير اي والله الحمد لله ربنا كان شيء قال شجرا مال دبنا ربي قالنا اغو ربنا كان شيء قال شجرا دكتور مثلا دبزدا وعليكم السلام ورحمه الله تيك توك راغوني كوت سلام فلوس اغوني اسكن والله فلوس اغوني guys me tap coupling share kora me dafa ama biyagete jot alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biyagete joti me coupling share nama sagaltay mo injirtani coupling sharing gotan tap gotan ايش هذا يا اخي من مالتنا كان في كيسه ورن آمين وبلتي كان أفو وروني كيستو دوا بربادن دفعتي هلو جرا ورد ريادي كذجي تاي في مكة جرتان هندي كيسن هلو جرا إن شاء الله قال لتيران كان اسم برانجين تا دوا كنتاروتي دوا أوغارا كالي سمبرا الكاني ريفينس شوت هذا شعر ما شاء الله جرا فادوتش فاتوچه هدون كربي واتاك الأورغة هدو جركنو هنكنا أكنت تكيباتي سنتكوغونان بفكنان هدو مداغا أكاسي تلالا مي دكتور هوي فلو قراني بالله عليكم يروحون درت قباني دكتور هوي هبان كجر كل شيء لا فلو قراني The Queen welcome بعد ده درال خلينا ديمتي توري بسمي قاطن أرجون تقاطر أرجون دندو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كوين سارة جرتا بقى جراته كنا في نموني كيستو ريال جرتن نمبرك إنك الله ترمان سنيف كنا نمبرك يا كبدا دواشن تربعة ميشن دقدم لما كومنت ربنا سادما أفرتم يسدد دوا سدي دي بس كهوي ما تقول نجيب فنا دوا سدي كوني نمبرك يا نموني دوا بربادان كلتي رانكران أورجاتون دي سني هلو شوار سيجلتهم برستيجرتي لا كوب شوار سي برست كل لا كوب سكوتي جورا akkasumas namoonni mubee support gochuu barbaadan mubarak musammachuun nama miskiina hawaasa oromootiif tajaajila guddaa gochaa ture hundumti keessan nu beeytani namoonni mubee support gochuu dandeettanii kallattiin waan dubbisaa warroonni giftii bitachuu dandeenye hallattiin mallaqa yoo kennitan mallaqa isin kennitan sanii gara giftiitti jijjiirreeti mubarakiinis support gochuu ni dandeessanii jabana wajjin tapha gaafa guyyaa deddamaa guyyaa sadii maaltu fanatti fakkaata
qaba achiin support gochuu suuraadas kallattiidhaan nu dubbisaachuu barbaada taaniti warri akkaawuntii naaf ergi akkaawuntii maali siif erga saara WhatsApp-aan keessaa na dubbisa WhatsApp-idhaan keessaa na dubbisa mee amma taap copying share mangoon Muhammad Sani Koloba fakkaata isaati mungkin ka kun as dhaquu danda'a ka kiyyachi dhaquu danda'an beekamu jaarsolee wal dhaquu dandeechi warri durii wal keessa deeman kayyuun nagada dhabbiti baay'ee wal fakkaatu fayyee ta'uu mala akkasi hundi keessanuu mee amma taap copying share godhaa nambara kan koo qabadhaa warroonni dawaa kalee coggaarraa kintaarot Rumah jaki. akkasi mucayyoon deemtee jirti mee amma taap copying share godhaa hundi keessanuu doktorri illee dhufanii jiru Dubbachuun fedhan. doktorri illee dhufanii filosofiidhaan ammoo akkanumaan Gasti ergee. si jalaa dhuma gubate Mee namni 90 namni asirra jirtan kun fooloo natu qaaga. Walirraa fagoo jirra bee kaamera wal akkas nama buta malee. walumarraa si uffenna isin rakkisee isin rabbii jedhate laa ilaaha illallah waayee oromoo Hawwii arsii moggoolfaadhuun. madaatiin ni jira madaatiin Faadhaani. mee amma gara biraa Namoonni madaatii qabdan yoo jiraatanii qorichisaa tana dura argadheen turre amma alhamdulillah argannee jirraanii finniisaa, baarillee, baccarroo madaa yeroo dheeraa isinii fayyuu didee isinirra ture. Mana yaalaa baay'ee deemtanii dadhabdan yoo jiraattan rakkina xannachaa rakkinnoota adda addaa dhukkuba kalee turu coggaarraa raammoo garaa keessaa hasaasiyaa qaama saalaa hasaasiyaa qaama akkasuma immoo dhukkuba bawaasir yoo kennan kintaarootii kan jedhamu kulmummoo jechuun fuula keenyarra ta'ee luka keenyarra harka keenyarra qaamota keenyarra sirriitti babbayanii qaama keenya fokkisanii hin jedhanis yoo jiraateetiin jedhe namoonni rakkina akkasiis qabaniitiin jettan yoo jiraatan dawaan isaa ni jiraanii. Akkasuma ammootu namootni rakkina ilkaanii yookiin ergoo qabdan namoonni ergoon keessa isin dhukkubu yoo jiraate ergoon keessa isin dhiigu foolii isin dhayu yoo jiraate funyaan keessa yookaan foolii isin dhayu jiraateetiin jedhe akkasuma ammootu dawaa dhukkuba simbiraa turuu onnee. Achi deemin. Namni 90 yoo hundi keessan mee doktora Wiifee dabalam. Tiktokii si jalaa gubanii amma reef tiktokii biraa bante hundi keessan doktora Wiidha hundi keessan itti dabalamame. Hundi keessan follow godhaa let's go guys. Hundi keessan namni 90 yoo dhibba jirta jechuudha. Hundi kan kee itti dabalam let's go. Hundi keessan follow godhaa dafame. Waan hedduu achirra isin barsiistii viidiyoo garaagaraa gadhiifti irraa baratanii dawaas barbaaddanii hundi keessanuu mee follow godhaanii guys. Amma booda viidiyoodhaan hin mul'adhu inshallah achumatti wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an viidiyoo isinii dalagaa rifeensa keenya cabnes wantoota sirreessan fuula keenya maaksii tolchan akkaataa qeensa keenya yeroo gabaabaa keessatti itti dhedheeressuu dandeenyu nyaara keenya amma nyaarri kiyya hin jiru nyaara kiyyas dheeressee isin mul'isaanii wantoota baay'ee babbareedoo. Dafa ka guys namni dhibbaaf godhamoo maal jirtu hundi keessan follow godhaanii hawwii dafa. Dafaati follow godha achi booda gara wada gaddaloon gabaalle. Dafa hundi keessanuu follow godhaanii. Kan coggaarraan hin jira biibi.
دفعمي akkasuma namoonni cirracha hadhooftuu qabdan kiisa hadhooftuu qabdan rakkoo akkanaas garaa keessan keessa jira isiniin jedhan furmaata dhabdan mana yaalarra zooraa turtanii dadhabdanii jettan namoota hedduu dhufanii qorsa fudhataniirani dawaan sababa namoota baay'eef sababa ta'eera garuu ammootu ammallee sababa dawaan kan nama fayyisu rabbiidha waan barbaadan nu biraa gaafatanii ka jiru argachuun ni dandeetta isiniin jedha dhibba galchaa kaa makkaan dhuftee nama sukkumta miidhama garaa odoo hin sukkumamin gaafa sukkummi deebitan yoo xiqqaate riyaala 2,000 ol isin ficcisiisuu danda'a sukkummiin jechuudha. Garaa namaa kana gaaf sukkumti akka madaatti ilaalataa akka madaatti dhukkubaa hojii hin dhaabdaa tokko haga torbee tokko lama jechuudha. Isa kana ofuma keessanii herreega birrii meeqa si gaafata. Gaafa ammootu miidhama kana sukkumatteetiin jette nyaata seeraan nyaachuu qabdan osoo mijaawee abbaa manaa qabaatanii abbaan manaa yaani waan ta'e nama qalee maal jedhee nama kunuunse hedduu tokko bareedaadha garuu haalli biyya ormaa akkasii miti. Isa kanaaf qalma wantoota adda addaa isin gaafata kunuunsa adda addaa qaqqabee isin gaafata. Isa kana ammoo mana keessan keessatti qoricha ana biraa ajajattanii ati garuu kagosun kumtuun agas ga'u osoo hin taane wanni baasiin bakkeessanii baasan agas ga'aa jechuudha. Kanaaf ammootu qorichi gabaabumaatti hin jiraaniini. Bakka dalagaa teessanii bakka dalagaa teettee osoo hin miidhamne osoo wanta akkan jenne bifa dammaan laaqee isinii ergaan ilmaan takka ganamarraa ganama garaa qullatti fudhatanii inshallah yeroo gabaabaa keessa jijjiirama argitanii garuu dubartii ulfaatii kennuu hin danda'u bifuma salphaa ulfaa baasa waan ta'eef qorichi suni akkasuma ammootu namoonni naannoon qaama saala keessan isin hooksisu isin madaa'u yoo jiraatanii dhukkubaa itaa'uu cidhaanaa namoonni rakkoo akkasii qabdan yoo jiraatanii furmaanni hin jira. Yeroo baay'ee dargaggoonni keenya yeroo gara gaa'elaatti yookiin nan bultiif deemanii jedhanitti baay'ee Oromoo rakkinni akkasii hin qabdan nana mana yeroo baay'ee warra dhufanii rakkina sanii fi kiniinii adda addaa fayyadamtanii kiniiniin sun ammoo rakkoo isarraan gahuu hin danda'ani. Kiniinii osoo hin ta'in bifa aadaatiin fudhatanii tokko ka dhudhan jira ka killee wajji fayyadamtan jira ka dibatan jira isa kana yoo fudhataniitiin jettan bifa gabaabaa haadha manaa keessan gammachiisuu dandeessanii. Dabalataan ammootu dubartoonni gonkumaa fedhii hin qabnellee ni jiran rakkoo akkasiis yoo jiraate karaa keessaatiin qunnamuu dandeettanii dooktarii bakka isinii dhiisaa. Bakka sanatti leenjii ba'e bakka sanatti hanga ammaa piraaktisii achi ba'ee jira nama bakki seenaan piraaktisii ba'e bakka sani Maammadoon faaxee gammachiisuu feetu. Oromoo intuu xuqee taa'amu jarmo soddaa san dadhabne yoo xiqqaate jechuudha. Jarri soddaa yoo fudhatanii namni dhibba oli furannee nu bira qoricha kana. Baay'ee fudhate ijoollee. Wallaahi jarri amaaraa hin guurtu dhiisa rakkoon qabda isi Oromoo jalisa maashaallah. Kanattu akka furtanii baay'atanii. Rakkoo qabdu son taane biyaan samana rakkoon kenna maal beektaa ijoollee teenya. Beela bulani. Sababa seera. አስፋው ያኔ የለቀቅነው ቪዲዮ ኔትወርኪንግ ከን ጅራ ሚ ጋይስ ኔትወርኪንግ ከን ኮ ጅራ ሜ ዳጋማ ጅራ መሰናችሁ ቪዲዮ ነበር ዴም ሼኮ ሰገልጀ ኔትወርኪንግ ከ ዳጋማ ጅራ ጋይስ ማደቢ ሳመ እንጅሩ ዳጋማ ጅራ ቶሊ ሃየ ዲሪ ቶኮ ሃዳ መና ከን ከ ሂን ዳጋማ Yaada manaa kan kee yoo gammachiisti hin jira yaala hin dhagama. Sagaleen hin jira yaala hunduu hin jira. Haadha manaa kan kee yoo gammachiisti halkan ifaaji tante addaan kutuu yoo dhaabde qofaadha kaatis
garaa keetiillee quuftee jettu jechuudha. Yookaan yoo isheen gammachiisini akkuma beeloftetti yoo isheen